Yooyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaa fi jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa Atakaroo gaanfa Afrikaa keessatti uumamaa jiruun odeeffannoo BBC'n fuula isaa irratti maxxansaa kan jiru odeeffannoo qulqulluu kan ta'e yaaddeessaa fi hundi keenyiyyuu beekuu kan qabnu tarii Atakaroon gaanfa Afrikaatti uumamaa jiru kuni kan itti fufu yoo ta'e tarii waraanni hamaan biyya keenya eeggachaa jiruusaa kan mul'isu dhimma barbaachuu hulaa galaanaa biyya keenya Itoophiyaa waliigaltee Itoophiyaan Somaaleelaand waliin taasiftee Itoophiyaa fi Somaaliyaan wal gaarreeffachaa jiraachuu Itoophiyaan hojii fi deebii aangawoota Somaaleetti aaraa jiraachuu Misriif yookiin immoo Ijiptiif hidha guddicha laga Abbaay guutuun madda falmii akka ta'ee fi lolli kun gaanfa Afrikaa keessatti hagam yaaddeessaadha kan jedhu odeeffannoo guutuu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskraayib gochuun na waliin tura. Odeeffannoo kana waliinis ani Gammachiis Tashoomeedha. Bulchiinsi Somaaleelaand Itoophiyaa waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessite waraanni Masriin Somaaliyaa keessa bobbaafame cimsitee mormiteetti. Jalqaba torban kana xiyyaaronni waraanaa Masir meeshaa waraanaa fe'an Somaaliyaa qubachuu isaanii hordofee Itoophiyaanis yaaddoo jabaa ibsatteetti. Yaaddoowwan kanaaf gama Somaaliyaatti ammatti wanti jedhames hin jiru. Somaaleelaand murteen akkanaa nagaa fi tasgabbii Somaaliyaa akkasumas gaanfa Afrikaa bu'uura kan godhate ta'uu qabaachuun yaaddeessaadha jette. Sochiin kun yaaddoo nageenyaa duruu ture ittuu hammeessa jechuun ibsi ministeera dhimma alaa Somaaleelaand bahee ibseera. Haala kamiinuu waraana alaa biyya ollaa Somaaliyaa keessa qubachiisuun naannicha jeequmsatti geessaa yaalii nagaa buusuu laaffisaa akkasumas muddama guddisuun balaa hamaatti geessa jedhe. Somaaleelaand waggoota 30 dura Somaaliyaa irraa fottoquun walabummaa labsatteetti. Ammoo beekamtii idil addunyaas hin qabdu. Somaaliyaan garuu haga har'aatti akka qaama isheetti ilaalti. Bulchiinsi Somaaleelaand waraanni alaa Somaaliyaa keessaa qubachuun nageenya uummata isheef akka ishee yaaddeessus ibsiteetti. Ibsi karaa Somaaleelaand bahes adeemsa hamaa Masrii yookiin Ijiptii kana hawaasni idil addunyaa atattamaan akka balaaleffatu waamicha taasisaniiru. Bulchiinsi Somaaleelaand tarkaanfii nageenyaa ishee aarsaa guddaan mirkanaa'ee fi tasgabbii naannichaa yaaddoorra buusuu callisteen ilaaltu jetteetti. Itoophiyaan humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaatti bobba'ee humna biraan akka buusuuf taasifamu balaan kan guutamedha jechuun yaadda'us ibsatteetti. Itoophiyaan ibsa keessatti qaamolee kaan jechuun gaanfa Afrikaa jeequuf tarkaanfii fudhataa jiru jechuun ibsite maqaa hin dhoofne. Haala kamiin akka ta'es hin dubbanne. Dubbiin Itoophiyaa garuu waraanni Masrii guyyaa kibxataa waggoota dheeraa booda meeshaalee waraanaa Somaaliyaatti erguun isaa erga gabaafamee booda dhagahame. Itoophiyaan mootummaa Somaaliyaa qaamolee alaa waliin ta'uun naannicha jeequuf sochiitti jira jechuun himatteetti. Itoophiyaa fi bulchiinsi Somaaleelaand karra ulaa galaanaa argachuun waliigaltee walakkeessaa waggaa baranaa seenan Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal dhabsiiseera. Kana hordofuun Somaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne kanneen akka Masrii fi Eertiraa waliin hariiroo cimsatteetti. Aangawoonni Somaaliyaa irra deddeebiin akka ibsaa jiranitti Itoophiyaan yoo waliigaltee Somaaleelaand waliin seente adda kutte malee humna nagaa kabachiisaa kan gamtaa Afrikaa bakka bu'u keessa hin seentus jedhaniiru. Itoophiyaan ammoo Al-Shabaab yaaddoo Somaaliyaa qofa miti. Somaaliyaa ijaaruu keessattis aarsaa guddaa kanfaluu ibsaa turte. Ergamni humna nagaa kabachiisuu gamtaa Afrikaa jalatti socho'u muddee bara 2024 keessa xumurama. Ergamni haaraan hundaa'u aarsaa fi gumaachaa biyyoota Somaaliyaa gadi dhaabuu hojjetan dagatu hin qabu jechuun Itoophiyaanis kaafatteetti. Karaa biraan ammoo muddama kana sodaachuun Jibuutiin buufata doonii Taajuraa Itoophiyaan akka bulchitu akka filmaataatti dhiyeessuu beeksiste. Muhammad Ali Yusuf akka jedhanitti Itoophiyaan buufata doonii akka argattuuf buufata kana
guutummaan guutuutti akka bulchitu yaada dhiyeessuu ishee addatti sagantaa BBC Focus on Africaatti dubbatanii. Buufanni doonii Taajuuraa kuni Itoophiyaarraa kiiloomeetira 100 qofa akka dheeratuu fi aangawaan biyyattii dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa dorgomaa jirani kuni dubbataniiru. Yaadi kuni garuu yoom akka dhiyaate addatti wanta dubbatan hin qabanii. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaan wanti jedhame hin jiru. Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaand walabummaa labsite waliin waliigaltee olaanaa galaanaa seenuun ishee gaanfa Afrikaatti muddama uumeera. Somaalilaand akka qaama isheetti kan ilaaltu Somaaliyaan adeemsi Itoophiyaa kana akka waraanaatti ni ilaala jechuun mormii jabaa dhiyeessite. Itoophiyaan erga Eritiriyaan walabummaa argattee booda waggoota dheeraaf buufata doonii Jibuutii fayyadamti. haa ta'u malee waggaatti gatiin kiraa kanfalamu olaanaa ta'uu isaa fi biyya tokko irratti qofa hundaa'uun akka hin barbaachisne kana dura muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanii turanii. Doonii akka filmaataatti dhiyaate kanarratti yaa'ii dureewwan Chaayinaa fi Afrikaa torban dhufu taasifamu irratti dureewwan biyyoota lamaan gidduu carraan marii akka jiraatu aangawaan Jibuutii himaniiru. Buufanni doonii Taajuuraa doolaara miliyoona 90 ijaarame Itoophiyaan waggaa 4 dura eegalee fayyadamuu akka eegaltee tajaajilli geejjibaa bishaan irrattii fi loojistikii Jibuutiis yeroo ibsee ture. Akkasumas daandiin aspaaltii buufata Taajuuraa hanga magaalaa Wadabaatti ijaarame konkolaachistootaan filatamaa akka turellee ibsamee ture. Biyya guddoo ulaa galaanaa hin qabne kan taate Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaacha akkasumas humna galaanaa ishee cimsachuuf waliigalteen tolfattee Somaaliyaa waliin akka ishee buusetti jira. Ministeerri dhimma alaa Jibuutii turtii BBC waliin taasisaniin biyyoonni muddama seenan lamaan garaagartee gidduu isaanii jiru dhiphisuu qabu jechuun himaniiru. Jibuutii, Keeniyaa fi biyyoonni naannichaa kaan waltajjii marii tolchuun gumaacha taasisuu akka danda'anis eeraniiru. Garaagarteen biyyoota lamaanii birmadummaa biyyoota lamaanii karaa kabajuun furamuu akka malus ibsaniiru. Muddamni biyyoota lamaanii naannichaa yaaddoo irra akka buuses dubbatu. Itti dabaluun ministeerri dhimma alaa Jibuutii yeroo ammaa sulula Edanii fi Baabi'eel Mandabitti hidhattoota Huutii irraa haleellaan nurratti raawwataa jira jedhaniiru. Jibuutiin biyya tasgabboofte taatus muddamni biyya ollaa jiru isaaniifis yaaddoo guddaa ta'uu ibsaniiru. Biyyoonni lamaan ibsa muddamaa hammeessan irraas of akka qabanis dhaamaniiru. Sababa hidha haaromsaa laga Abbaayeen Itoophiyaan wal dhibdee kan qabdu Masriin Somaaliyaa waliin waliigaltee walaana mallatteessuun ishee Itoophiyaa akkasumas gaanfa Afrikaa yaaddoo keessa galcheera. Torban kana keessa xiyyaaronni waraanaa Masir C-132 magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishoo dhufuu isaaniitiin muddamni ture hammaateera. Waliigaltee waraanaa biyyoota lamaaniin yaaddoo keessa kan seente Itoophiyaan tarkaanfii gaanfa Afrikaa jeequuf taasifamaa jira jettee callistee akka hin ilaallee ibsiteetti. Mootummaan Somaaliyaas qaamolee naannicha jeeqanii waliin hojjechaa jira jechuun Itoophiyaan himatteetti. Bulchiinsi Somaalilaand Itoophiyaa waliin waliigaltee tolfattes waraanni Masrii gaanfa Afrikaatti bobba'ee yaaddoo yoo ta'u callisee hin ilaalu jetteetti. Itoophiyaa fi Somaaliyaan muddama akka laaffisaniif waliigalteerra akka gahan Turkiin marsaa lamaan jaarsummaa teessus ammatti waliigalteerra hin gahamne. Waliigalteen waraanaa Masrii fi Somaaliyaa Itoophiyaaf hangam yaaddeessaadha. Torban kana keessa xiyyaaronni waraanaa Masir C-132 magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishoo dhufuu isaaniitiin muddamni ture kan hammaate yoo ta'u kunis waliigaltee jalqaba baatii hagayya keessaa daawwannaa pireezidaantiin Somaaliyaa Kaayirootti taasisaniin mallattaa'ee jalqabuusaa argisiisa. Karoorri kuni dhuma waggaa kanaatti loltoonni Masrii haga 5,000 ta'an humna gamtaa Afrikaa bifa haaraa qabutti makamuuf kan jiru yoo ta'u kan biraas 5,000 ammoo addatti akka bobba'anii gabaafameera. Lola milishootaa Alqaayidaa waliin hidhata qaban irratti gaggeessaa jirtu keessa
keessatti michuu ijoo Somaaliyaa kan turtee fi hidha guddaa laga Abbaay irratti ijaarteen Masrii waliin wal dhabdee kan qabdu Itoophiyaan yoo qaamoleen kaan qaxanicha tasgabbii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhatan callifnee ilaaluu hin dandeenyu jetteetti. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa ammoo deebii kennaniin Itoophiyaan waan facaasne ni hammatti waan ta'eef boo'uu dhaabuu qabdi jedhanii. Kunis hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduutti ji'ootaaf muddamaan guutamee kan ture kan argisiisudha. Walmufannaan biyyoota lamaanii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dabalaa dhufe kuni kan madde erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad biyyi isaanii ulaa galaanaa maluuf akka argattuuf tarkaanfii fudhataniin kan wal qabatudha. Itoophiyaan jalqaba bara 1990mootaa keessa yeroo Eertiraan walabummaa ishee labsite ulaa galaanaa qabdu kan dhabdeen. Amajji tokko bara 2024 ture irratti muummichi ministeeraa Abiyyi kan bulchiinsi Riippaabilikaa Somaaliilaand ofiin jettu waliin waliigaltee falmisiisaa mallatteessuun kutaa qarqara galaana ishee kan kiiloomeetira 20 dheeratu waggoota 50f buufata humna galaanaa dhaabuuf kireessuuf walii kan mallatteessanii. Itoophiyaan ammoo deebii isaatiif Somaaliilaandiif ifatti beekamtii akka kennitu taasisuu mala. Kunis dhimma Somaaliilaandiin cimsitee dhiibaa jirtudha. Somaaliilaand waggoota 30 oliin dura Somaaliyaarraa kan adda baate yeroo ta'u garuu Moqaadishoon ammallee akka qaama daangaa isheetti kan ilaaltu waliigaltichas gochaa dubbii barbaadutti jechuun ibsiteetti. Xiinxalaan siyaasaa Joonaattaan Feentoon Haarvii BBC'tti akka himanitti Somaaliyaan tarkaanfii akkanaa kun ka'umsa ta'uun biyyoonni biroos walabummaa Somaaliilaandiif beekamtii akka kennan jajjabeessuu mala jechuun sodaa qabdu xiinxalaan kun ni dubbata. Itti dabaluun Itoophiyaan daldala alaa galchitu irra caalaa buufata biyya ollaa Jibuutii irratti kan hirkattu waan turteef dinagdee buufata ishee irratti miidhaa qabaachuu mala yaaddoo jedhu keessaa akka turte himaniiru. Dhugaa dubbachuuf yaaliin wal dhabdee kana hir'isuuf godhameen ministeerri dhimmi alaa Jibuutii biyyi isaanii Itoophiyaaf buufata doonii ishee keessaa tokko %100 kennuudhaaf qophii ta'uu BBC'tti himaniiru. Buufata doonii Taajuraa kan daangaa Itoophiyaarraa kiiloomeetira 100 fagaatu ta'e Itoophiyaaf akka qophaa'e Mohammad Ali Yesuuf BBC Focus on Africa TV irratti himaniiru. Kun jijjiirama ejjennoo ta'uunsaa hin oolu. Sababii yeroo darbee gorsaan pireezidaantii olaanaa tokko ollaasheef galaana diimaa daangeffama malee akka seentu gochuu irratti of akka qabaa turte dubbataniiru ture. Hanga ammaatti muddama uumame tasgabbeessuuf yaalii godhamaa tureen yaalii tarkiin taasifames erga Somaaliyaan haga Itoophiyaan Somaaliilaand daangaa ishee ta'uu beekamtii kennitutti mari'achuu akka hin barbaanne diduu hordofee fashalaa'e. Somaaliyaan diina Itoophiyaa Naayilii kan taate Masriin gara dhimmichatti fiduu qofa osoo hin taane loltoonni Itoophiyaa amajji dhufurraa eegalee qaama humna gamtaa Afrikaa akka hin taanes beeksisteetti. Kunis yeroo hojiin deeggarsi nagaa gamtaa Afrikaa marsaa 3ffaan eegaludha. Amma gamtaa Afrikaa jala yoo xiqqaate loltoonni Itoophiyaa 3,000 akka jiran ejensiin oduu Rooyitersis gabaaseera. Torban darbee ministeerri muummee Somaaliyaa Itoophiyaan yoo waliigaltee Somaaliilaand waliin taasistee kan haqxu ta'een alatti loltoota ishee 5,700 kanneen waliigaltee biraatiin naannolee biyyattii garaagaraa keessa buufatan baasuu qabdi jedhanii turanii. Itoophiyaan akka ministeerri dhimma alaa ishee jedhanitti aarsaa loltoonni Itoophiyaa kanfalaniif Somaaliyaan akka fuula isaanii kabalteetti ilaalla jedhaniiru. Baafamuun loltoota Itoophiyaan ammoo haleellaa jihaadistootaaf akka saaxilamtus taasisa jechuun qorataan olaanaa dhaabbata Royal United Service Institute Christopher Hawkn BBC'tti kan himaniin. Dabaluunis loltoonni Masrii daangaa bahaa ishee irratti bobbaasuuf karoorfames Itoophiyaan addatti sodaa akka qabaattu taasisas jedhaniiru. Masriin hidhi Abbayyaa Itoophiyaa kan lixa biyyattiitti argamu akka balaatti ilaaluun yoo nageenyi ishee balaadhaaf kan saaxilamu ta'e tarkaanfii akka fudhattu kanaan duraa akeekkachiiftee turte. Masriin Itoophiyaan ijaarsa hidha haaromsaa guddichaatiin dhiyeessiin bishaanichaa miidhaa jira jechuun himatti. Ijaarsi hidha kanaa kan bara 2011 laga Abbayyaa kaaba lixaa bakka bishaan laga Abbayyaa %85 irratti yaa'u
irratti eegalame. Masriin Itoophiyaan fedhii fi mirga akkasumas nageenya bishaanii biyyoota yaa'a gadii tuffachuudhaan ijaarsa piroojeektichaa xumuruuf fuulduratti dhiibde jetti. Akkasumas bishaan laga Abbayyaa irraa dhufu parsantii 2 hir'isuun lafa jallisii naannoo hektaara 81 dhabuu akka dandeessu falmatti. Itoophiyaaf hidhi kuni uummata parsantii 60f humna ibsaa oomishuu fi dhaabbilee daldalaa dhiyeessii ibsaa walirraa hin cinne argamsiisuun biyyattii jijjiiruutti ilaalama. Hidhichi akkamitti hojjechuu akka qabu akkasumas bishaan hangamii gara Sudaanii fi Masriitti gara gadiitti akka yaa'u murteessuuf tattaaffiin dippiloomaasii yeroo dhiyootti godhame mudde darbes addaan citeera. Masriin waliigaltee waraanaa Somaaliyaa waliin qabdu akka jecha pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii jedhanitti akka seenaa qabeessa ta'etti ilaalti. Akkasumas carraa dhimma hidha guddaa irratti qubsiisuu ittiin dandeessi. Dhugumattis waldhabdeen dhimma Abbayyaa Somaaliyaa keessatti akka gaariitti taphachuuf tooftaadha jechuun akeekkachiisu. Dr. Hassan Kaaniinjee Daayirikteera dhaabbata qorannoo tarsiimoo idil addunyaa gamtaa Afrikaa. Loltoonni Itoophiyaa fi Masrii daangaa Somaaliyaa irratti yoo wal argan waldhabdee mootummoota lamaanii gidduutti sadarkaa gadi aanaa ta'etu uumuu danda'a jechuun dubbataniiru. Somaalilaand gama isheetiin Masriin buufata waraanaa Somaaliyaa keessatti hundeessuun naannichi tasgabbii dhabsiisuu akka danda'u akeekkachiifteetti. Itoophiyaas ta'e Somaaliyaan rakkoo keessoo dhuunfaa isaanii qabu. Itoophiyaan naannolee garaagaraa keessatti hidhattoota sadarkaa gadaanaa kan qabdu yoo ta'u, Somaaliyaan ammoo gaaga'ama waraanaa biyya keessaa waggoota 30 turerraa dandamachaa jirtulleen ammallee Al-Shabaab waliin wal waraanaa jirti. Ogeeyyiin biyyoonni lamaaniyyuu sababii waraanni godaansa biraa fiduunsaa hin oolleef lola gara biraa geessuuf hin danda'ani jedhu. Dr. Kaaneejjiin BBCtti akka himanitti waldhabdeen uumamnaan qaamolee gara biraa harkisuudhaan siyaasaa ji'oopolitiksii galaana diimaa daran walxaxaa taasisuu fi daldala addunyaa haalaan miidhuu danda'a. Waggaatti yoo xiqqaate dooniiwwan 17,000 ta'an karaa ulaa Suez Kaanaal keessa darbu. Akka hordoftoota tarree doonii looliyoo dibsuttis daldala addunyaa waggaa keessaa kan parsantii 12 ta'uu fi meeshaalee doolaaraa tiriliyoona 1 ta'u karaa galaana diimaa keessa darba. Sababa kanaatiif biyyoonni akka Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emireetisii fi Tarkiin biyyoota Afrikaa kan akka Somaaliyaa galaana diimaa waliin waldaangeessan waliin tumsa uumuuf fedhii guddaa kan qabaniin. Akka Ab Harviin jedhanitti Tarkii fi Yuunaayitid Arab Emireetiin ammoo gidduu seenuun araarsuuf carraa gaarii qabu. Yuunaayitid Arab Emireetiin fakkeenyaaf buufata barbaraa Somaalilaand irratti baay'ee investimentii kan goote yoo ta'u, Itoophiyaattis sababii investimentii gochaa jirtuuf dhageettii yookiin dhiibbaa guddaa qabdi. Ammaan kanas iji hundaatuu dhiibbaa dippiloomaasii taanu Tarkiin kan Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliin hidhata qabdu irratti ta'a. Mariinis walakkeessa baatii fulbaanaa keessa akka eegalu eegamaa jira. Egaan jalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Odeeffannoo kanarraatis wanta baha Afrikaa keessatti uumamuuf jechaa jiru akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee hin dagatinaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii nagaan bulaa.